Akkam jirtu fayyaa fi nageenyi kabajaa fi jaalalli bakkuma jirtanitti isin haadha qabu Anwardii Muhammad kan irratti argamnu Odaa Roobaa neetworkiidhaaf baga gammaddan hundeeffama irratti argamna jechuudha. Kanuma wal qabsiisee oduu gabaabduu tokko gara keessan dabarsaa hanga dhuma sagantaa keenyatti wajjin tura. Gaaddisni Odaa Roobaa uumee ganamaa deebisuuf ijaaramee baatii torbatti piroojeektiilee gurguddoo karoorfate keessaa miidiyaa ORN jedhamu hundeesse. Miidiyaan ORN yookaan Odaa Roobaa neetwork jedhamu kun odaa fi qooda uummataa afaan aadaa, seenaa, safuu fi duudhaa hawaasichaa irratti gadi fageenyaan hojjeta jedhan koreen gaaddisa Odaa Roobaa dabalata qabna. Uummatni Oromoo gabroonfattoota warra kaabaa jalatti erga kufee kaasee heera uumaa fi seera tumaa ittiin wal masakaa gaggeeffataa ture kan jalaa miidhame yommuu ta'u, heera uumaa fi seera tumaa ganamaa san bakka ganamaatti deebifachuuf roga hundaan hangafa odaawwan shanan Oromoo jajjabeeffataati jira. Odaan Roobaa hangafa odaalee Oromoo fi mana murtii olaanaa lallaba seera tumaa kan uummata Oromoo gaaddisa ulfinaa fi wayyoomaa baroota dheeraaf ture ta'uun kan beekamu naannoo Arsii keessatti argama. Manni murtii olaanaa lallaba uummata Oromoo kan tikfamuu fi banamuu uummata Oromoo kan ta'e ilmaan Arsiitiin. Gaaddisni Odaa Roobaa maqaa uumee ganamaa fi hangaftichaa odaalee shanan Oromoo kan ta'e Odaa Roobaa moggaafachuun ijaarame. Gaaddisni kun ijaaramee baatii torba keessatti hojiilee xixiqqoo hamma gurguddootti kan hojjetee fi hojjetaa jiru. Haala uummatni keenya keessa jiru qo'annoo fi qorannoo barbaachisu funaanuun manguddoota argaa dhageettii biyya keessaa fi biyya alaa mariisisuun uummata dammaqsuu fi hubannoo akka argatan gochuun cinatti abbootiin gadaa haawwan siinqee fi qaamotni dhimmi ilaalu roga hundaa walitti dhufanii akka wal arganii mari'atanii fi mooxannoo qaban wal jijjiiran taasise. Gaaddisni Odaa Roobaa uumee ganamaa seenaa fi aadaa isaa kan badde deebisuuf biyya keessaa fi biyya alaatti piroofeesaroota, doktoroota, barsiisota, hayyoota, manguddoota argaa dhageettii, abbootii gadaa, abbootii amantaa, haawwan siinqee, dargaggeessaa fi dargaggeettiin ijaarame sochii erga jalqabee reefu baatii torba kan lakkoofsise piroojeektiilee hojjechuuf karoorfate keessaa ilma hangafaatiif maqaa hangafaa miidiyaa ORN Odaa Roobaa neetwork jedhamu moggaasuun hundeesse. Yommuu gabaasa kana qindeessinutti Neepal gaara seenaa Everest jedhamu daawwachuuf kan imalan daayirektarri olaanaa ORN fi abbaan bokkuu gaaddisa Odaa Roobaa kan tahan obbo Hamzaa Waariyoo gaara seenaa irraa haala hundeeffama Odaa Roobaa neetwork ibsanuuf kennan. Miidiyaan yookiin sabaa'ibni kun gaaddisa Odaa Roobaa kana keessa akka ilma hangafaatti uumamee as bahee moggaafamni isaatillee akkuma ibsutti Odaa Roobaa neetworkii jechuudha. Hundeeffamni isaa hawaasummaa fi diinagdee abbaa biyyummaadhaa uummata Oromoodhaa walitti fidee tokkummaa isaa, atooma isaa, wayyooma isaa akka jabeeffachuu qabu, duudhaa makkaandoo fi afaan aadaa seenaa ofirratti akka hojjetu, dabballi irraa jalqabee hamma jaarsaatti akka irratti hojjechuu qabu irratti kan hundaa'e jechuudha. So purely wanni irratti hojjetu atooma irratti jennee, walooma irratti jennee, wayyooma irratti jennee waan sadi jenne. Atooma jechuun nama dhuunfaa irraa jalqabaa ni atoomta. Atoomtee yoo uf taate, atooma jechuun uf tahuu jechuudha. Gaafa atooma qabaattee, atis anis yoo atooma qabaadde walitti dhufnee walooma waliin qabaannaa jechuudha. Gaafa walooma waliin qabaanne, waloo keenya yoo gabbifanne, jabeeffanne, wayyuu taanee jiraanna, diginitii keenya eegganna, wayyoomtee jiraatta jechuudha. So waan sadiin kanneen irratti hojjeta jechuudha. Gama biraatiin immoo hawaasummaa, diinagdee fi abbaa biyyummaadhaa jennee jechuudha. Gama biraatiin immoo daa'imman irratti, dubartii irratti, dhiira irratti hojjeta jechuudha. Kana jechuun daa'imman barachuu qabanii, jiraachuu qabanii, fayyaan isaanii jiraachuu qabaa, qorqalbiin isaanii ijaaramuu qabaa, daa'imman kunuunsuun, dubartii kunuunsuun, dhiirota kunuunsuun, dhiirota keessa ijoolleetu jira, gaheessatu jira, jaarsatu jira. Dubartii keessallee akkasuma jechuudha. Sadarkaa umrii isaaniitiin. Miidiyaan ORN hoodaa fi qooda uummataati kan jedhan obbo Hamzaan afaan aadaa, seenaa, safuu fi duudhaa hawaasichaa irratti gadi fageenyaan hojjetas jedhan. Miseensaa fi koreen gaaddisichaa manguddoonni, ulamaa'otni, haawwan dargaggeessaa fi dargaggeettiin hundeeffama ORNtiif gammachuu itti dhagahame yommuu ibsatan. Odaa Roobaa, oduu roobaa nagaa. Yaa Rabbii miidiyaa kenna. Miidiyaa dhugaa uummata kanaa baasu, dhugaa uummata Oromoodhaa hundaa baasu, miidiyaa dhugaa irratti hundaa'u, miidiyaa aadaa fi seenaa uummata kanaa ta dhokatti, ta awwaalamte baasu, miidhama hawaasa kanaa
jiruuf jireenya isaanii ol baasee isaanillee argisiisee hawaasa addunyaa argisiisu miidiyaa gurraa fi ija hawaasaa haquuqama hawaasa kanaa hundaa'uu baasu yaa rabbi nu godhi. Ummata tokkummaa malee jibbaa hin beekne jaalalli keenya ammas kana daraan rabbiin itti nu haa fufsiisu nu haa ijaaru rabbiin gaaddisa kana jalatti jechuudha. Akkam jirtu kabajamtoota ilmaan Oromoo hundi keessanuu anaa jiraatu jecha dogongora si haa oolchuu irraa gora si haa oolchuu ilaalaa mul'adhu odaa guddaa ta'ii dagaagii guddadhu addunyaa walgahii odaa roobaa neetwoorkii sabaa himaa argaa fi dhageettii miidiyaa addunyaa miidiyaa dhugaa dubbatu rabbi si haa godhu miidiyaa sabni keessatti of arguu fi sabaa fi sablammoonni hundi isaanii keessatti of daawwatan ta'ii guddadhu bakka gahii miidiyaa keessan jabeessaa jajjabeeffadhaan dhaamsa kennaa galatooma. Odaa roobaa neetwoork hundi keenyaa miidiyaa jaalannu miidiyaa kana rabbiin miidiyaa uummataa miidiyaa sabaa akkasuma immoo miidiyaa aadaa fi duudhaa rabbi nu haa taasisu miidiyaa qoqqoodinsii fi faffaca'iinsi keessa hin jirre rabbi nu haa taasisu miidiyaa akkasuma shiraa fi dhiibbaa murna gartokkee irraa bilisa tahee ummata isaatiif tajaajila godhu rabbi nu haa taasisu isiniin jedha galatooma. Miidiyaan odaa roobaa odaa fi qooda uummataati. Miidiyaa jechuun humna guddaadha. Miidiyaan meeshaa waraanaa ittisa hin qabnedha. Miidiyaa jechuun ijaa fi gurraan kan nama seenee yaada namaa sakandii muraasa keessatti jijjiiruu danda'u akkasuma miira namaa to'achuu fi kakaasuullee kan danda'udha. Miidiyaa jechuun miidiyaan biyya tokko ijaaruu fi biyya tokko diiguu keessatti illee qooda guddaa qaba. Kanaafiyyuu miidiyaan odaa roobaa ammoo miidiyaa odaa fi qoodaati. Miidiyaa muraa fi murtiiti. Miidiyaa aadaa, duudhaa, safuu fi ittiin bulmaata uummata Oromoo irratti kan hojjetudha. Kanaafiyyuu miidiyaa odaa roobaa miidiyaa keessanii miidiyaa keessan kana ammoo fudhadhaa jabeeffadhaa akkasuma immoo sagantaalee isaa hundayyuu hordofaa waan dandeettaniin cinaa dhaabbadhaa akkasuma jajjabeessaa isiniin jedha. Dabaluunis miidiyaan hawaasa bal'aa kanaaf daran baay'atus miidhaa kan hin qabnee fi miidiyaalee biroo jiran waliin walooma uummachuun bakka nutti qaawwites cufna jedhan. Gaaddisni odaa roobaa namoota kaleessa rakkoo fi bal'oo keessatti ogummaa fi qabeenya qabaniin dadhabee hifadhu osoo hin jedhin ummata isaanii bira dhaabbataa ture rabbii fi nama birattis kabajaa fi galatatu malaan jechuun galatoomfateeti jira. Dabalata qabna. Gaaddisni odaa roobaa hundeeffama isaa baatii torbaa kana keessatti namootni kalaqa hojiilee adda addaa irratti akka bobba'an dirqama bahataa kan jiru yommuu ta'u Oromiyaa keessatti hojii dhabdummaa hir'isuun dargaggeessaa fi dargaggeettiin xiqqaa guddaan hojii uummatee hojii isaa irratti akka bobba'uuf karoora cimaa lafa kaayatee socho'aa jira jedhan koreen gaaddisichaa. Dabaluunis jila gaaddisichaa bobbaasuun hawaasa keenya kan naannoo adda addaatti sababa dhukkubaa rakkoo adda addaatiif saaxilamanii fi harka qalleeyyii ta'aniif gargaarsi akka dhaqqabu gochaa ture gochaa jiras jedhan. Arba jigee arba dhaabbateetu lafaa kaasa jechuun lafaa kan ka'e gaaddisni kun namoota kaleessa morkachuun ummata isaa lafaa ol qabee haqaa fi dhugaa isaaf akka dhaabbatu faca'uu irraa gara ijaaramutti dhamaatii hedduu arganii fi argaa jiraniif galata guddaa ummata keenyaa fi rabbi biraas qabdu kan jedhan. Namootni gaafa galtee siyaas diinagdee rakkooleen adda addaa dhukkubootaa fi hojiif itti iyyanne yaadaa fi qabeenyaan akkasuma beekumsa rabbiin isaaniif kenneen osoo of hin qusatin ummata kana bira dhaabbatan kabajaa fi ulfinatu malaaf jechuun maqaa hawaasa Oromoo addunyaatii fi gaaddisa odaa roobaatiin galatoomfatan. Oduun har'aaf qindeeffanne kana fakkaata. Karaa toora yuutuubii kennaa ORN odaa roobaa neetwoork sabiskiraayib laayik sheer gochuu hin irraanfatina. Akkasuma karaa toora feesbuukaa peejii feesbuukaa ORN odaa roobaa neetwoork laayik fooloo gochuu hin irraanfatina. Yaada fi qeeqa qabdanis gamanumaan nuuf akeekuu dandeessu. Kan isin wajjin turaan Wordii Muhammadii turtii gaarii isiniif hawwina.